Ashamaa hordoftoota kiyya kabajamuu fi jaallatamu akkam jirtu nageenyi badhaadha. Ani galan rabbifa ta'u baay'ee nagaadha. Tolee har'a odeeffannoo addaa takka isiniif qabadhee jira. Odeeffannoon tiyas waa'ee maastikaa beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e maastikaa tiriidantii wal qabata. Iccitii maastikaa tiriidantii tokko kan adda ta'e qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti nafanu tura. Egaa tiriidantiin biyya Ameerikaa keessatti gurguramuu fi tiriidantiin biyyoota biraa keessatti gurguramu garaagarummaan isaa maali? Tiriidantiin biyyoota Ameerikaa hin ta'in keessatti gurguramu not for sale in the USA kan jedhu maaliif irratti barreeffame? Garaagarummaan tiriidantii Ameerikaa keessatti gurguramuu fi kan biyyoota kaawwanii irra jiru maalinni waan jedhu qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti nafanu tura. Egaa osoo oduutiin seenin dura waa'ee tiriidantii waan tokko jechuun nu barbaachisa. Tiriidantiin kan dhaabbate akka lakkoofsa Awurooppaatti 1964 Ameerikaatti dhaabbate. Moggaasa isaas kan argate tirii fi danti ka jedhu. Tirii jechuun inzaayimii sadii kan ilkaan kennaa dhukkubarraa ittisan ibsa. Danti jechuun ilkaanii sukkaara irraa bilisa ta'uudhaan ilkaan kenna dhukkuba kamiifuu waan isaa ta'eef kana sababa gochuudhaan bulchiinsi nyaataa fi qorichaa FDR fi FDA'n waraqaa ragaa patent right jedhamu kenneefii jira. Haala dinagdee gurguddaa isaa yeroo ilaallu biyyoota gurguddoo biyyoota akka Ameerikaa, Firaans, Biraazilii fi Meeksikoo keessatti galii guddaadhaan kan gurguramu ta'uu beekamee jira. Kanarraa ka'uudhaan qorannoo gaggeeffametti waggaatti doolaara biliyoona 1 akka argatu himamee jira. Oomishni maastikaa tiriidantii sirriin of keessatti foon booyyeerraa kan hojjetame waan mi'aa gilaatiin jedhamu qaba. Biyyoota giddugoleessaa fi islaama ta'an keessatti shari'aan foon booyyee nyaachuu waan dhorkuuf dhaabbanni kun mala tokko uume. Malli kunis mi'aa gilaatiin jedhamu kana mi'aa biraatiin bakka buusuudha. Wanti inni bakka buuse garuu mi'aawaan hanga ammaatti hin beekamne. Kanaaf FDA'n tiriidantii haaraa kanaaf beekamtii hin kennu jedhee Ameerikaa keessatti akka hin gurguramne ugguree. Egaa dhaabbatichi gabaa ofii dhabuu waan hin barbaanneef biyyoota Ameerikaa hin ta'initti gurguruu jalqabe. Kuni garuu gaaffii hedduu kaasa. FDA'n oomishni tiriidantii haaraan kun gama fayyaatiin hanqina waan qabuuf beekamtii kennuu fi dhabuun ni yaadatama. Kanaaf kuni osoo beekamuu gara biyyoota biroo akka gurguramu maaliif eeyyamame? Kana jechuun hawaasni musliimaa fi kiristaanaa biyya sanii foon booyyee ni nyaatu jechuudha. Egaa deebii kana lammiilee keenya kan achi jiraniif dhiisee jira. Egaa hordoftoota kiyya kabajamuu fi jaallatamuudha. Barreeffamarraa waan dubbisaa tureef girri wanti isin jedhe yoo jiraate tiriidantiin biyya Ameerikaa keessatti gurguramu not for sale in the USA jedhu barreeffamni jedhu irratti barreeffamee jira. Kanaaf tiriidantiin kun biyyoota Ameerikaa keessatti akka hin gurguramne dhorkamee jira. Tiriidantiin amma piicharii irratti ilaalaa jirtan kun jechuudha. Ameerikaa keessatti hin gurguramu jechuudha. Tiriidantichi amma footoo irratti ilaalaa jirtan kun jechuudha. Egaa tiriidantiin kun biyyoota akka Itoophiyaa, biyyoota biroo, biyyoota akka Arabaa jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti akka gurguramu maaliif eeyyamame jechuudha. Tiriidantiin kun not for sale in the US jedha. Ameerikaa keessatti akka gurguramu ugguramee jira. Sababni isaa foon booyyee waan hin qabneef jecha Ameerikaa keessatti akka hin gurguramne dhorge jechuudha dhaabbatichi saniif uggurame. Egaa lammiileen keenya biyyoota Ameerikaa keessa jiran foon booyyee ni nyaatu moo akkamii waan jedhu lammiilee musliimaaf kiristaanaaf dhaamsa kana ni dhaama akka of eeggannoo gootan jechuudha. Egaa gama biraatiin gara tiriidantii kaanitti yoo deemnu ammoo jechuudha tiriidantii kanatti tiriidantiin kun immoo biyyoota keenya keessatti gurguramaa jira. Garuu wanti gilaatiinidhaan bakka buusan sun hanga ammaatti hin beekamne jechuudha. Kanaaf wanti hanga ammaatti bakka buusan wanti beekamu hin jiru. Kanaaf isinillee kanoo beektanii waan kanarra akka qusattan dhaamsa isinii dhaama. Wanti kun odeeffannoo kana argadhe websaayitoota irraa websaayitoota beekamoo fi amanamoo kan ta'an irraa. Kanaafuu wanti isin shakkisiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Egaa odeeffannoo irraa qabadhe asuma irratti xumuraa hordoftoota kiyya. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Odeeffannoo akkana argachuudhaaf chaanaalii kiyya subscribe naaf godha. Warri mallattoo notification tuqinillee mallattoo notification tuqanii odeeffannoon akkana salphumatti akka isin bira ga'u gochuu dandeettanii. Egaa yeroo biraa viidiyoo babbareedaadhaan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Isin jaalladha. Bye.